Maashaallah akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti rabbiin galanni haa ga'u isinis bakka jirtanitti nageenya waaqayyo nageenya rabbii dachaa dirribaan isiniif haa baay'atu har'a mataa kiyyaaf maaskii oliveeran dibaddachuudha bishaan isaatiin haala gadi dhufe malee waa qibaati seenaanii qibaatiin dibaddachuun akkanatti ba'uun dibaddu oliveeran dibaddatan bishaan isaa gadi ba'ee xiqqoo ture eeggachuu kana amma gara oduu kiyya hiisee gara waan natti sinaa deebi'u baga nagaa dhuftanii nageenya waaqayyo nageenya rabbii dachaa dirribaan isiniif haa baay'atu ani baay'ee tokko nagaa kooti rabbiin galanni haa ga'u isinis iddoo jirtanitti akka nagaa taatan abdii rabbi irraa qaba har'a wayiin qabaddee dhufee jechuudha maalan qabaddeef diingatan feesbuukii seenayyuun beeku diingatan seenaan immoo dhugaa irra hin taa'u ammoo jechuun viidiyoo san irra darbuun barbaanne fakkeenyaaf tuqee irra darbee inni na jalaa taruu waan danda'u jechuudha wanta dasna jedhee keessi kiyya tokko miskiinota bakka mul'anne bakka namni hin argine dhaqanii viidiyoo waraabanii akka rakkatan jiru nama rakkate san jechuudha viidiyoo waraabanii miidiyaa irratti gadhiisuu isaanii baay'ee tokko dasna jedhee maaliif an dasna jedhe beektanii namni tokko maaliif akkana viidiyoo warra miskiinotaa miidiyaa irratti gadhiisa jechuun hin danda'a miti ani yaadni kiyya immoo maal seetanii kan rabbiin garaa laaffiseef jechuudha namni warri viidiyoo waraabame sun jechuudha rabbiin garaa laaffiseef warri biyya ala jiru kun gargaaruu hin danda'an jedhee waan yaadeef dasna jedhe maaliif samoon akkana jechuudha har'a kaleessamoo akkana galee tan laalaa ture viidiyoo baay'eetu jira bakka dhugaa rabbii ilaala amma kanatti viidiyoo kanatti aanee ilaaltanii waan isaan keessa jiran uummanni maarigamaa miti muka bichaadhaan haxxaramee tan keessa bulanudha dhugaa baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha Itoophiyaa keessa jireenya akkanaatitu jira kan rabbi laaffiseef hin gargaara jechuudha ani akkaawuntii isaanis hin qabu maali isaanis hin qabu garuu immoo viidiyoo kan irra hin taa'u wanis immoo hordoftoota kiyya godinoota kiyya biraan ga'uu qaba kan hin beekne jiraachuu danda'a jedhee tanan viidiyicha isinii waraabeen jira kan itti aanudha jechuudha bakka jirtanitti nageenya rabbis ni haa baay'atu haroo taatan sabskraayibii laayikii koomentii naaf kaasanii jedha kana jajjabeessinuu gara manni kana jechuun amma ganti ol jira jedhanii ganti kootu ni asirraa la ilaha illallah ni kootu kan kootu ajaa'iba kootu kan kaamera kootu seen ishee kamaa jirta ajaba wallahi dalagaa rabbii kana ganti manaa jiru sinafachuu mucaan sun tana latti biyya fagoo tana rabbii hoo gaafa roobaa akkamitti ta'a sharaa uffatanii sharaa akkam firaashi isaanii eessanii andaa jaabsise meeshee kamee afachaa gumara beetti mamii mana abbaa osoo hayyaa malee seenaa yoo beektanii maal mucaan kun kenna jedhe akkam goonuu bira taruun qabnu eegu qabna amma uummata karaa ta'anii birda teessuudhaan teessuudhaan ni wanni midhaan nyaataa fa'a firaashi kan mana bakka bira biffeen fa'a jalaa fa'a nama jinnoo wallahi jinnoo nuyi kan manne wayteen kun immoo keettaa godhatanii maashaallah rabbi akkana qaba kun akkasan ijara keen emaa jettan ishee akkas qaba wallahi amma rabbi dalaguttu ajaa'iba kaan immoo tuyyu kun akkatti akkasaa osoo miilli ta'e gadi dhaabate yoo xiqqaate isaa 13-14 deemu lama bira tarre kafere duris kafere yesu dalagaa rabbiitu garuu obboleeyyan keenya kan kan argan jireenya namaa mijaa akka jedhu haalaalanisa jireenya karaa deemne kana laala lafa itti jiru laala fageenya isii laala gammoojjummaa isii laala mee ani amma reefsillee dubbattan yeroo dubbattan akkamitti mucaa sanuu baattee balee geessite jedhu taachumaan akka ta'e sunna xiqqisiisu kan keenya akka ta'u kun maal kanaaf dalagaan algaa wayituu jiru bakka maal uffatanii maal alalle rafa warra lagaa bira meefachi maal rafaritti qowaan buufatamee maal ees jira biraatu jiraniiru balbalti irraa gaafannaa gara haayee gabbaa'ee koo taa'amishee gabbaa'ee laala
Koottaa qulfii ilaalaa. Cufaa isaa Qulfiin kana jechuudha. tolchaadha. Akka lura shilbiin akka seennee kennaa. Waan rakkoon qabu maal musliin oola mana. Amma kanti mana hin jiru. Nu barbaadanii deemanii jenna. Hin eeyina jechuu asitti. Asitti eeyina mira jechuu. Sitti eeyina akka godhan. Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootee rabbiin galanni haa ga'u. Isinis iddoo jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qabaa rabbiirraa. Argitanii baadiyyaa na fakkaate baay'ee tokko jechuun bakka wanti jedhamu jiru baay'inaan namni rakkatan baay'eetu jira. Kan mana ijaarrachuu hin dandeenye kan mana akka kiloolaal akka isaan keessa bulan akka isaan keessa jiraatanu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Biyya teenya kinoo kana keessa jirti jechuudha. Maalumaaf iyyuu warri yuutuubaroota jechuudha. Bakka bakka mul'anne hundaayyuu bahaniitu viidiyoo hojjetaa jiranii nu inni immoo bakka dandeenyetti isaan gargaaruu qabna. Warra miskiinota warra baay'ee tokko humna hin qabne jechuudha. Kabiraa immoo jechuudha kana qibaate seenaan maaskii mataa rifeensa kee dibadhee tan akkasitti taa'aa jira. Dingata haa hubanii ilaalu jechuu kana arginan viidiyoo waraabuu jalqabe jechuudha. Waan biraas seenaa kana maaskii oliveera isa qibaate seenaa maalitu ni jira nagara akkanatti viidiyoo baateen jedhina maaskiidha booda nan qabe jechuudha. Mee viidiyoocha galumaan laalla gabaabdudha ishii. Hin eeyina jechuudha inshaallah. Nama ergannaa obboleessa keenya ergannaa bakka fedhanii haa fidanii. Nu ammoo as buluu kenna kaayitan. Dirqa. Sheeka firaasha fa'aa akkamii lafa kana akkam. Waan fadullee qabnu. Kuni maasii fakkaata. Rakkoo maal kun barbaachisaa? Oma addunyaa irra jirtu. Kaane. Garuu biyyi teenya jechuudha baay'ee tokko magariisa nama hawwata garuu miskiinota baay'ata malee miskiin misaa dhugaa rabbii baay'ina amaraatu jechuudha. Ganna viidiyoo waraabanii akkatti miidiyaa irratti gadhiisuun namni garaa laaffiseef rabbiin nama garaa laaffiseef jechuudha. Gargaaruu hin danda'an jechuudha. Biraan taphata viidiyoo hojjedhe dingata yoo baduu dingata arge akkanas hin jedhamu. Galumaan waliin tura. Kakkaani quufaa kakkaani maal ala jedhanii. Kun as keessa illee waraabni maal kana lachiisuu dandeenya. Taa'amuun isaan waraabessaa fi maaltu jira qeerransi maal eekamu. Naannoo kana bineensa jira jedhanii. Yaa'u. Bineensa. Wantoota jiru keessaa waan. Jaraa nyaanne ni nyaatu godha. Yeroo osoo turanii. Akkasanii jara eenaa isin jenna asumaan viidiyoo lammataa jara haga waamatti haga jedhu dheeressuu hin dandeenyu asumaan isitti dhaaman isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hagammaa waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Duratti isinitti maaksii waan dibadhee jiruuf mataan kiyya oliveera waan ta'eef bishaan isaa waan biraas seenaa sinan jaaladha sinan kabaja. Kanaafiyyuu haarawwataatuun sheera laayikii godhaa isiniin jedha. Viidiyoo biraati walitti deebinaa viidiyoo kana irratti taru jedhee tanan gabaayee tokko nama araaranii jechuun bakka kan rakkina akkanaa kana jira biyya keenya keessa jechuudha. Waa'ee siyaasaa isni warra biyya keessatti rakkataa jiru osoo gargaarree baay'ee tokko bareeda jechuu fanan viidiyoo kana osoo irratti tariin waraabee galatooma I love you.